qibaat warri jettani har'a gurra keessan sirriitti qorqoradhaatii laala waan nuti itti fayyadamuuf kaanii jechuudha. Yeroo jalqabaaf kan itti fayyadamuu fi qibaatiin kun akkuma argitanii maal akka ta'e isiniifan ibsa. Akkasumas immoo hojii otoo jennuuti intala kun daga'e. Nan daga'e garaan hin aaraa hin yaada koo keessa garuu harki koo biraan qaqqabu. Mataan ishee kun akkuma argitanii yeroo darbirraa muree baay'ee tokko bareeda ta'ee jira. Isheen immoo akkasumatti qabachuu hin beektu. Garuu mataan ishee illee sabaduu miti. Har'a immoo miicamee jira qibaatii kanatti dibuufanii qibaatii kana isheen illee kanaan dura fayyadamee hin beekutti anis fayyadamee hin beeku garuu kokonaatiidha kun qibaatiin kun jechuudha. Qibaatii kokonaatiiti la argitanii hoomina qabi maayikii kooti. Annan hojii ati sanaa qabi. Innaa qibaatiin kun kokonaatiidha isinitti mul'ata yoo ta'e. Ciqaa yookaan immoo isa dhoqqeedha. Ani qibaatii isa dhoqqeetu baay'ee rifeensa keenya nuuf ta'a. Jedhee yeroo baay'ee isinitti nan hima. Maaf lama fiddee naan jettan lama. Gosti isaa tokkuma. Garuu isa kanarraati isa kanaatu ka'e. Qola isaa jechuudha. Kanaaf inni kun hin gurguramu maqaan isaa maal akka ta'e hin beekamu namatti hin tolu. Yaa'otuma sifachi daddarbuuti qolli isaarraa qunca'ee. Kanaafuu isa kanatti fayyadamuu fi kan ammoo deebisnee suuqitti deebisnaa jechuudha. Garuu gosti isaa tokko. Barreeffamni isaa isinitti mul'ata yoo ta'e እና foon isaa baay'ee tokko hin urgaa'u. Foon isaa baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee anillee fayyadamuudhaaf egaa tokko hidhee qibaatii biyya keessaa kana fayyadamuu fi isheen illee lamaan keenyatti fayyadamuuf jechuudha. Amma qibaatii kan biraa ittiin dibu maaliif rizaaltii kana yookaan immoo wuxxeetii kana baruuf hin miidhamoo fayyada kan jedhu kana qofaadha kanan itti dibuuf qophaa'ee jiru haga xumuraatti waliin tura. Isiniin jenna warri haaraa taatan immoo sabskiraayib godhaa gara mana keenyaatti dabalama. Amma gara hojiitti deebinaa jechuudha. Akka qibaatii ciqaa yookaan dhoqqeeni rifeensa keenyaa fi faayidaa akka qabu keessattuu warri forforii qabdan forforiin isin rakkisu gara buqqeessaatti otoo hin butiin caafcaafisaa irratti yoo fayyadamtan rifeensi isatti akka rakkoo qabu isa jajjabaatu isa ciccitu dheerachaa jiramoo maalirra jira kan jedhullee kan adda baasuu dandeessan. Yoo qibaatii isaa dhoqqee yookaan ciqaa kana fayyadamtanii jechuudha malee fasaashii fayyadamtu yoo ta'e fasaashiin rifeensa namaa hin faraffara hin harcaasaa hin caccabsallee walitti illee hin qabu hin bareechullee jechuudha. Garuu qibaatii isaa dhoqqee kana walitti yoo makame immoo baay'ee tokko faayidaa qaba. Annaga kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii amma sirreessuu fiifanii rifeensi ishee ergan irraa muree walqixxeessee baay'ee tokko bareede anumatu xiqqoorraa fagaate biizii ta'urraa kan ka'e nama jechuu dide isheen immoo akkasuma rifeensa qabachuu hin beektu. Guyyaan ani miicee odollee numa miicci maal gooti garuu hin jira mitiire qibaatii mallee seera qabeessaan itti deemuun dirqama. Egaa yoo waaqayyo jedhee yeroo gabaabaa keessatti rifeensi ishee dheerata baay'ee bareedaa ta'e yaada. Ammas rifeensi ishee fokkisaa miti keessumaa harkaan irraa kukkute. Qorshaashaan keessa yaa'ee maal ta'e bakka baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Yabbinni isaallee hin dabale. Amma akka kanaatti lappi godheetiin hojjedhaaf jedhee harratti murteesseen ka'ee bokkaan immoo roobuudhaaf akkasumallee waan meeqatu irraa nu kakkaasa. Egaa isa kanamaa gochuu hin dandeenyu jirudha jireenyadha. Akka kanaatti lappuchuu qabna kan jabaannetti. Qibaatii akkasittiin itti dibaa jechuudha malee qibaatii yeruma tokkotti rirriitanii warra walitti filanii namoota baay'een keessan jirtu isinillee beektu akkam akka godhatanii jechuudha. Ankoommoo akkuma argitanii qibaatii isa otoo miicin dura dibatan roosmarii fayyadameera. Yeroo daqiiqaa muraasa booda immoo nan miicaa jechuudha. Harkana ishee xumuree fi booda sagantaa rifeensaati jenneerra. Kunoo akka kanaatti rifeensa dha'uu baay'ee isaan beeka garuu nan ariifadhasi. Akkasumas immoo shikki gochuu hin barbaadu garuu rifeensa namaa hojjechuu hin jaalla'u. Asumaadhaan dhiifama naa godha mataa namaa qaqqabu hin jaalla'u. Qabnaan garuu baay'ee bareeda. Ankoos namni akka qabu namnis immoo kan konaa qabu hin barbaadu. Namas qaqqabu kan gosa namni akka qabu hin barbaadu. Garuu maal rifeensa namaa kan qabnaan baay'ee tokko hin bareecha. Innaa akkasii faashinii garaagaraallee numaan beeka garuu akkasuma faashiniin hin barbaachisu. Waan naanni goddaa rifeensi ishee akka hin caccabne akka hin harcaane maal akka hin taane kan goddaamneef malee waa biraan miti. Guyyaa tokko immoo nan hojjedha. Diizaayinii garaagaraatti baase
gaafa hojii irraa bilisa taane jechuudha. Ammaaf garuu akka kanaatti fataa sanaa goonee jirra. Qibaatii yookaan immoo zayitiin inni mana madaamii sana keessaan ta'a jettanii yoo xiqqaate miliyoona yeroo miliyoonarra deebi'e isinitti meera jechuudha. Hin ta'a. Qibaatiin mana madaamii keessa jiru maaf hin taane sun fayyadamaa ture. Garuu oliif ooyilii yoo ho'isnee itti fayyadamne malee harrii namatti fida jechuudha. Qibaatii sirrii miti. Garuu ho'isnee wantoota garaagaraa kanatti daballee qofaasaas ta'e xiqqoo ishee daqiiqaa 5 kan hin caalle labbi goonee deebisnee qabbaneessinee yoo itti fayyadamne baay'ee tokko rifeensaaf faayidaa qaba. Egaan isa kana deddeebisee fayyadamaatiin ture. Qibaatichi baay'ee tokko urgaa fooliinsa. Ani yeroo jalqabaaf hin fayyadamuuf deemaadha kokonaatii kana. Wuxxeetiinsaa immoo maal akka ta'e walumaan ilaallaa jechuudha. Biyyaansi namni mataa akka itti filatu hin beekne illee jirtu. Ifa manaa godhaa malee gaaffii keessan irraa ka'een kan isin gaafadhu. Rifeensa keenya dheerastii gabaabaa baay'ina qabaatee qabaachuu baate walirraa hirree qalbiitiin rifeensa ofii aaranii daddarbatanii maal gochuun sirrii miti. As kanatti immoo bokkaatu nu ari'achuudha. Bokkaa roobee isa booda waan diida jiru hundumaa sassaabnee maal jenneetu ammas immoo itti deebine asirraanis immoo xumuruufin deemaa jirti. As dura gaafa rifeensa isheerraa kukkutee boosseetti ositee boosse garuu hin argine. Garuu dallamtee turuun garagalee akkamirraa kuttaa hin beektu faayidaa isaa jechuudha. Innaa amma immoo gammadde akkamittiin akka fayyadu maal akka godhu argite gammaddee ammas yoomirraa kutta itti immoo irra deebite jechuudha. Innaa kana isiniin jedha jiruun ittiin beekni dafqa qullaa jedhanii yoo ittiin beekini nama qofachuun sirrii miti garuu ilaalaatii itti deemaa isinillee isiniin jechuutii barbaadeenii. Walumaa galesaattuu ilaaltanillee viidiyoo ilaaltanillee isinii galuu hubachuu dandeessu. Kan kanarraa hafe immoo waan ani jedhu viidiyoo akka xumuraatti dhaggeeffattanii achirratti sirriitti kan fayyadamuu qabaa bakka kaman dogoggoree jettanii sanallee of ilaaluu of qoruuti dandeessu jechuudha. Malee guyyumaan viidiyoo argitan qibaatii yoo argitan kun akkamii sun akkamii kuni narraa fixee suni narraa duguugee kun narraa haade yoo jettan ta'e bittanii malee namoonni tokko kan seera qabeessaan itti fayyadamtanii fayyadamoon miidhee kan jedhu kan addan baasne meeqan keessan turte jechuudha. Qibaatii hedduu kan manaa qabdan anuma argatan takka kana takka sana isiniin jedhan isuma sana kan fufuutanii boodatti aartanii itti mufattanii mana keessatti gaggeessan qibamoonni baay'een keessa wal beekname jedhee kanaaf sana ta'uun qabu. Bakka qibaatii rifeensa keessaniif ta'u tokko argattan taanaan yoo mallee suma kan deebistanii bitattan malee dibanni bitanii mana kaawwachuun kittii miti. Kittii waan ol kaawwatan wayii diyaayimandii warqii wayiitii miti jechuudha. Ekspaayirilleen ta'a namatti hin tola adeemsa keessa yeroo sana immoo kisaaraa keessa galuutu jira adeemsa keessa waan ta'eef gocha akkasiirraa otoo of eeggatanii baay'ee tokko baay'ee dhedheetii yaada. Kunooti egaa viidiyoon keenya haga kanaatti jira. Xumurree fataa zanaa godhee bareecheef hin jira. Kun akka kanaatti labbi godhe hin bareedu. Waan akka faashinii baasuuti garuu homaan jedhu. Kun amma asitti warri deemanii hojjechiifatanii 770 jechuudha. Amma kanaa kan hin ga'e micciiramaan tokko. Kunuuti egaa qibaaticha zalaash kokonaatiidha. Baay'ee tokko namatti tola foolii isaan urgaa. Achillee jiraachuutii danda'a. Asii immoo guutee jira. Lafa kamuu suuqii kamuu kan guutee jiru isa kanadha. Haala kanaan bu'aa godhee jira. Marsaa miilanaatiin aga deebinee wal arginutti viidiyoo laayik sheer gochuun irraanfatina. Ammas asxaabaastaayitii keessan bakka isiniin galle yaada keessan sekshinii koomentii irratti ibsachuuti dandeessu. Sagaleen kun yoo guutatame yoo isin toluu dide immoo hin qorraa bakka akkasumatti nama dabbara bokkaan yeroo roobu natti hin tolu natti kantinaa na godha. Kanumaafidha. Akkasii isiniin jennaa lafa jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa gaariin isiniin darbiin amtuun isin argiini shurrubbaan keenya kana fakkaata. Ijarraa hafii jedhaatii tuttu jedhaas galagalteerti ammoo. Addi ishee gubbaan baay'ee tokko namatti tola akka kaameraarraa miti. Fuuldurri isaa hundi isaa guutuu jechuudha. Innaa akka kanaatti fataa zanaa godhee bareecheetiin jira. Marsaa miilanaa immoo kan kanaan oliitii